Seera afuuraa arfan. Viidiyoon kun safartuu jireenya keetiiti. Tarii viidiyoon kun amantaa koo waliin qabatu jechuu dandeessa. Garuu viidiyoon kun mammaaksa amantii hordofu osoo hin taane jireenya ati amma jiraachaa jirtu qajeelchee boodaaf ammoo uumaa kee waliin galaa kaawwattu sitti agarsiisa. Ati garuu yaadaaf qalbii ogummaa'anii fi hubannaan aangee beekumsaan dabalame tokkummaa'ee nu faana bu'inaaf feerraa keenya. Chaanaaliin kun dhugaatii jireenya afuuraa keessan dheebote obaasee dheebuu baasa. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maamiloonni keenya immoo like comment isiniin jecha aga dhuma qophii keenyaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Wanti hundinuu seera qaba. Addunyaa keessa jiraannu kana keessatti seerri waan hundaa to'atu kan uumamaa akkuma jiran walitti dhufeenya namootaaf kan Waaqayyo kan murteessan seerri afuuraas ni jiru. Seera duraa Waaqayyo si jaallata, lubbuu keetiifis karoora dinqisiisaa laateera. Jaalala Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun ammoo isatti kan amanan hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Karoora Waaqayyo Yesuus ani hoolonni jireenya haa qabataniif irraafaas haa qabaataniif dhufeera jedhe. Haa ta'u malee namoonni hundumtuu jireenya gammachuun jiraatan. Sababni isaas seera lammaffaa namni cubbamaadha. Kanaafuu Waaqayyo irraas kan adda ba'edha. Kanaaf jaalala Waaqayyo beekuuf shaakaluu hin danda'u. Akkasumas karoora inni isaatiif qabu hin beeku. Namni cubbamaadha. Hundinuu yakkaniiru, ulfinni Waaqayyo isaanitti irrateera. Namni kan uumame Waaqayyo wajjin dhibantaa akka ta'uuf yookaan walitti dhufeenya yookaan ammoo hariiroo akka qabaatuu fi garuu karaa ofii isaatii waan filateef dhibantummaan Waaqayyo wajjin qabu addaan cite. Kun isa macaafni qulqulluun cubbuu jedhee waamudha. Daandii ofii keenyaarra yeroo deemnu Waaqayyoof kan hin abboomamnee fi kan dhimma hin qabne taana. Yaada akkanaa macaafni qulqulluun cubbuu jedhee waama. Nuyi hundumti keenya akka hoolotaa karaa irraa bannee turre. Adduma addaanis karaa irraa hin gorre. Namni Waaqa irraa addaan beera. Beenyaan miindaa yookaan nama cubbuu hojjetu du'a. Hafuura Waaqayyo irraa addaan ba'uu jechuudha. Seera sadaffaa karaan inni tokkichi kan nama gara Waaqayyootti geessu Yesuus Kiristoosidha. Inni du'a qooda keenya du'e. Namni karaa Yesuus Waaqayyoon beeku jaalala isaas mi'eeffachuuf jireenya isaa beekuu danda'a. Inni du'ee du'aa ka'e. Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate in agarsiisa. Du'aa ka'eera. Kiristoos cubbuu keenyaaf du'eera. Inni awwaalameera. Caaffanni qulqullaa'uun akka jedhanitti guyyaa sadaffaatti du'aa kaafameera. Inni karaa isa tokkicha. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu. Haa ta'u malee seerota kana sadan qofa beekuun gahaa miti. Seera afuraffaa tokkoon keenya Yesuus Kiristoosin akka fayyisaa keenyaatti fudhachuu malla. Yoo kana ta'e jaalalaaf karoora inni jireenya keenyaaf qabu beekuu dandeenya. Kiristoosin fudhachuu malla. Amma isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyo akka ta'aniif aaboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha. Amantiidhaan Kiristoosin fudhachuu malla. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokkollee akka ittiin of hin jannetti. Jireenya keenya keessatti Kiristoosin affeeruudhaan fudhachuu dandeenya. Kunoo ani balbala dura dhaabbadhee balbala nan rukuta. Namni sagalee koo dhagee yoo balbala naaf bane an ol nan lixa. Isaa wajjinis maaddiitti nan nyaadha. Innis anaa wajjin ni nyaata. Ibsi armaan gadii Kiristoosin akkamitti akka gara jireenya keetti waammattu si barsiisa. Kiristoosin ammuma amantiidhaan gara jireenya keetti waammachuu dandeessa. Gara jireenya kee akka dhufu gaafadhu. Waaqayyo abdii isaa raawwachuu akka danda'u amani. Inni jecha afaan kee irra caalaa yaada garaa kee beeka. Kadhachuun fedha kee yoo ta'e akkas jettee kadhachuu dandeessa. Yaa Yesuus ani dhuunfaa kootti si beekuun fedha. Ati waa'ee cubbuu koo fannoo irratti du'uuf sin galateeffadha. Amma jireenya koo bane akka Waaqa kiyyaaf gooftaa kootitti sin fudhadha. Waan cubbuu koof dhiifama naa gooteef jireenya bara baraa naa laatteef sin galateeffadha. Jireenya koo dhuunfadhu nama ati fedha kee ittiin raawwattu na godhi. Ameen. Kadhannaan kun fedha garaa kee ni mul'isa.
yoo ta'e ammuma kadhannaa waadaa kana kadhadhu akkuma abdii sii galee Kiristoos amma gara jireenya kee ni dhufa. Jireenya kee keessatti maaltu raawwatame? Yoo Kiristoos fudhattee isaa wajjin wal quunnamtii jalqabdeettaa jechuudha. Batalumaati Kiristoosiin murtee keetiin fudhatte waan baay'een jireenya kee keessatti raawwatameera. Tokkoffaa Kiristoos jireenya kee keessa seeneera. Lammaffaa cubbuun keessiif dhiifameera. Sadaffaa ati mucaa Waaqayyoo taateetta. Afuraffaa jireenya bara baraa argatteetta. Shanaffaaf isa dhumaa karooraaf akeeka Waaqayyo jireenya keef qabus shaakaluu eegalta. Egaan hordoftoota keenya qophiin keenya irraa kana fakkaata ture. Chaanaaliin keenya yeroo mara soora hafuuraa keessaniif ta'u qabatee dhiyaata. Isinis sagalee Waaqayyoof barumsa sagalee Waaqayyootiin deeggarame jireenya hafuuraa keessan gabbisuuf onnachiisu argachuuf chaanaalii keenya subscribe gochuun viidiyoo nuti yeroo hunda poosti goonu argachuuf ammoo mallattoo bilbilaa tuquun hordofaan affeerraa keenya. Viidiyoon kun jireenya hafuuraa keessan booji'eera yoo ta'e yaadaaf gaafii qabdan koomentii nuuf gochuu dandeessu. Haga qophiilee keenya kan biraa wal agarruutti torbee gaarii qabaadhaa. Nagaa Waaqayyootti turaa.